taate ani nama abiyyooti dirree kana Hussein yoo deemnu atoobisii irra gabbu'e namuti afoo yeroo mara kifingii goota. Maaliif jaalala odeeffisa jaalala sekshuwaalii osoo hin ta'in jaalala noormaala namummaa digareemi nama dirree kana Hussein yoo dhayite gette bakka abiyyoo sana dhayite buusarraa akkuma ani turaadha jaalalaati fuuldurri koo cinaadhaan gara Kanaadaaf Ameerikaatti deemaa kiisingii jechuun noormaaliidha. Qilleensi biyya baay'ee waan deemaa jiru. Wanni kun noormaaliidha jedhee uummata kana kiisingii godhan uummata hongeen itti buute uummata Kaayiroodha uummata bonni hongeen itti buute maaliif beekaas? Maaliif beekaanoonni itti beeku maaliin? Kana dhungate kana waraabe ka poostii na godhe iyyuu beekan. Eenyu waraabe eenyu na dhungate eenyu poostii na godhe iyyuu beeku. Isaan uummata hongeen itti buute ka. Ene maayiluku ene si hojii jira abshir wanni guddaan maalidha uchi namni sabboonummaa konfidensii cimaa qabu beekumsa illee gahaa qabu namni hubannoo cimaa qabu wallahi namni itti duulee fi duwan deebi'u nuti sappoortii wajjin jirra. Kanaafuu nama waa galee fi miidiyaa irra jedhisi nama dhufee osoo hin ta'in wanni haasoo namarraa bareedu yoo dhageeffatan namarraa bareedu Tigali miti callisteetuma namni haasaa guyyaa takkaa lamaatiin baragagdee nama miidiyaa irraa badda osoo hin ta'in jalqaba afuu kana miidiyaa dhuftu sappoortara kana mara foloorsii kana mara jaalala nama kana maraaf ka horatte situ waa beeka situ beektu situ hayyu waatu sii gala ammallee akkaataa itti dubbattu namoonni akkas jaalatan godhe hubannoo qabda. Digalemi so namni miidiyaan itti fayyadamu osoo hin ta'in ati nama miidiyaa fayyadamaa jirudha. Waa'ee personality kan keetii dhuunfaan keetii private kan keetii anta akkanaati itti osoo ati itti beeku haasoo itti asirraa namni si dhageeffatan jiru. Social life keenya keessatti jireenya keenya keessatti dubartii irra maaltu gochuu qabdi dhiirri tokko jireenya keessa maal gochuu qaba waan argiteerraa waan dhageetteerraa deebistee hubannoo namaa kennita waan san keessa namoonni hedduun dabranii waan jiraniif taa'anii si dhageeffatan sirraa waa baratan jedhamti so nama jireenya baqaa keessatti wanna jireenya jaalalaa keessatti waan dabarsite namaa sheer gochuudhaan namni akka irraa baratutti akka namatti tolutti waan namaa dhiyeessituuf foloorsii hedduudhaa fi jaalala nama hedduu horatte fuuldurattis waa baay'ee sirraa baranna. Never give up namni hojii hin qabne namni kana deemtuun dammoo gadi si harkisuu barbaaddi bakka ofii oolsan si oolchuu barbaaddi nama gettee maanuun tuqinii nama walitti hin bu'ii nama waliin arrabsini qoflaa gammachuu kan kee tapha kan kee itti fufii nama kan kenna miidiyaa gahaa hin qabnu namni qoflaa gammachuu barbaadaa stresiin fite ijoolleen kenna ka biyya faranjii jiranii fi ka biyya arabaa jiranillee jireenya baqaa keessatti nama waan gaarii haasa'ee itti qofla bakka itti gammadanii dabarsan barbaadanii ati dammoo kolfisiisaa nama dhaamsa gaarii dabarsitaa kanaafuu nu jiraadhu wallahi sappoortii hedduu natti tolta. Na jiraadhu isaa kiyya dhugaa dubbachuuf hedduun si jaaladha hedduun si dinqisiifadha. Mi'a ammoo wallahi ka rabbiin natti ragaadha ka rabbiin sun natti shaayida. Mi'aan anatti hiriyoota tiyya dhugaan jaaladhu keessaa sadarkaa olaanaadhaa fi tooppii olaanaa qabdi. Hiriyoota dhugaan jaaladhu hedduun qabaa nama 3-4 gayanii garuu isiin namoota fanniin hunda keessaa tooppii olaanaa sadarkaa olaanaa qabdi. Maaliif jennaa namni kennaa bichaadha. Lurisha welcome. Namni kennaa bichaadha nama hin jaalatu beeki. Guyyaa ati rakkattee cannaqamtee garatti hirkatu dhabdee garatti gortu dhabdee yaanni mataa kan kee irra wal si gahee waan kana godhuu laatan godhu jettee wayii namni si bira dhufee ladda kee dhaabatee haayizoo wanni kun akkasii miti bara akkana birriin tun 5 miti bara 10 sadii ta'uu 3 ta'a malee 9 ta'u namni gaafa si hin jedhee uf yaadata adeemta herreegni sun si galaa deema. Mi'aan dhugaatii dubbachuudhaaf meenni gaafattaa anaaf nama sani jechuudha. Nama gaafa biyya kana dhufe waan godhu waan dhiisan walii wallaalee isiin ammoo laddafoo dhaabattee keessaa nama tokko baay'een dinqisiifadhaan baay'een jaaladhaani ilaa hanga hadhaatitti hanga sadarkaa amma jiru kanatti yeroo hunduyyuu sappoortaa tiyyaa yeroo hunduyyuu deeggartuu tiyyaa yoo dogongores akkasumatti yoo wannalees akkasumatti baay'ee way isiin arsii sirriitti jaalatti. Kana lattee harargee haa ta'u malee ijoollee arsii tuumaachi jaallatti ana bichaa miti jechuudha. Ana bichaa yoo osoo hin taane namoota hedduu wannu jetti. Ammas akkasuma gara laafetti namaati.
nuu jabeessi amaanaa sittaa ta'u siin jedha nuu jabeessi yoo dogongortillee nuu uffadhuun nuu gorsiin icciitii isii alatti hin baasin hiriyyaa kan kee bultii tanteetiin alatti jaaladhu obboleetii tantee bultii tanteetiin alatti jaaladhu abbaa kan kee bultii tanteetiin alatti jaaladhu obboleessa kan kee bultii tanteetiin alatti jaaladhu nama kamuu bultii tanteetiin alatti jaaladhu isiidhaan alatti jaaladhu isii jechuun uffata keessoo kan keetiiti soo atis isiidhaa fi uffata keessoo isiiti jechuudha yookaan ammoo qabduu akka qabduu harma isiitti silaaluu qabdi maaf qabduun harmaa fakkeenyaaf qaama namaatitti aantii jechuudha qabduu harmaa jedhaan uffanni biraa kan godhatamu jiru baay'ee jechuudha kanaaf isin walii fi maal ta'uu qabdan jaarsaaf jaartii akkuma jedhamte san jechuudha yoo wal loltanillee jaarsa walii ta'uu qabdan beekaa jaarsaaf jaartiin kun hiikaa hedduu qaba namoota kennatu kan beeknetu jira malee jechuudha ebelu jaarsaaf jaartiidha yoo jedhanii hiikaa hedduu qaba jaarsaaf jaartiin ati isaa gaafa wal dhabdan jaarsa taateefi isin gaafa wal loltanis siif jaarsa ta'uu yoo ati tuumachii aartee sammuun kan kee jechuudha fuul ta'eetiin akka malee aartee jiraatte isin si jalaa deebi'u osuma argitu bar kama waan balleessite hin beekne kana si jalaa deebi'u atis gaafa isii yookaan fuul taatee aartee bakka homerraa aartee kana ka ati hin beeknetu jira maaf akka aarte maal akka irraa balleessite kama ati hin beeknetu jira ka isin aartee laalkaa ijumaan si arguu hin feene guyyaa kana maal ati jalaa deebi'u akkasiin aarartu akkasiin darbamartu osuma argitu jalaa deebi'u jaarsaa jaartii siree irraa bichaa osoo hin taane jaarsaa jaartii jiruuf jireenya keessa waa hundi walii ta'uu qabda. Fakkeenya isinirraa fudhachuu qabna jechuudha. Namoota sooshaal miidiyaa kanarratti dinqisiifadhu keessaa Nasirii Aanooleetii fi Hawwii mana isaanii keessa akka fedhanitti haa jiraatan. Namni bar kophaa ofiillee mana keessa gaafa bulu jireenya kanaan wal dhabaa bar meeshuma kushiina kanaanuu wal dhabani bar distii fuudhuu fi gaafa haadha furreetti harkaa buute furree kana akka darbuutu jira aaree meeshaa kushiinaa keessaatiin nu wallaban gimman isaanii keessatti akka fedhanitti haa jiraatanii alarra baasanii icciitii waliin kennu biyya tokko alarra baasanii fuula waliin guuranii hin beekan kan namni waa 99 jedhu dhiira jechuun nama akkasiiti malee dhiira jechuun nama dubartii takka 2 3 4 jettee laaffoftee miti dhiira jechuun nama surree tarsaaftee surree hantuunni fixee fakkaattu godhattee miti dhiira jechuun nama viillaa ijaaree miti. Viillaa ijaaree san keessatti maallaqa kunuunsuu maallaqa qabatuu fi maallaqa hin qabanne nama beekedha jechuudha. Baay'ee isin fakkeenya nuu taatan jedhee yaadaan akka sammuu kootiitti. Fakkeenya nuu taatanii fakkeenya isin irraa fudhanne akka ebeluutiif akka ebeluu san taana jedhee yaada. Nama sooshaal miidiyaa kana irraa bichaa rabbiin isin hin godhini. Ija hamtu rabbiin isin irraa haa qabu. Namni isin laale nama gaara laale haa ta'u. Nuu jabaadhaa isin hin jedha. Hedduu isin dinqisiifadha. Hangama kan kootiin wallaahi dhugaa dubbachuudhaafi isin lachuu nama akkaan jaaladhutu iyyuu walitti dhufee ammallee wal jajjabeessaa. I think iddoo galatoomii mana kanatti jaara namni keessa jiru kun jaara rakkisaadha. Namni keenya keessattuu maaf akka uumu ta'e hin beeku nama wal dhufu caalaa nama addaan deemu gammada. Ati ammoo walitti dhufuu keenya nu gammaduu kan keetitti walaa nu jiraadhu wanna tiin yaadiniin rabbi si haa gammachiisu nama jechuun nama gaafa namni jireenya ijaaratu gaafa namni isteeppii tokko onnoo jedhu nama gammaduudha baga nu gammadde nullee rabbiin nama si jaalatu nama jireenya kan kee wajji oofattu rabbiin nama si jaalatu rabbi si agarsiisu. So wallahi appreciate ini eegne akkanatti nama qaalii ta'uu kan kee ani hin beeku ture keessatti doktorri hin boo'u jennaani firumatu galaan du'inii jedhan akkasi waan ofii namummaa hankee hiriyummaa hankee eenyummaa hankee gaafatiin gammachuu fi wajjin sheer gootetti garsiifte ani feemesiidha ani beekamtuudha hin jenne namoonni fi waa baay'ee gochaa fi turtan baay'ee hin agarre ati dammoo baay'ee illee konvokeeshinii akkasii sadarkaa kan hin qabdanii atii fi Fatimaa namoota murtaa'e argine annaan thank you ani tokkoffaa ani dhimmu sooshaal miidiyaa kanaatu itti namanu waa'ee bultii xiyyaa sirraa bahee namaaf ibsuudhaaf miti kamii hafuute
dhimma sooshaal miidiyaa kanaan wal qabatee hoo maaliif hin beeka Oromooti jedhee kan dhalatee guddadhe jenereeshinii amma jiru kun akka jenereeshinii kaanii fayyaalessaa miti. Wanni badaan naftanyaarraa dhaallee saba biraarraa dhaallee badaan tokko ni jira. Walii hinaafuu fi guddina namaa ijaaramuu namaa bultii namaa keessa seenuu amala badaa jalqabnee jirra. Ajandaan nama wal fuudhee wajji gammadurra caalaa nama wal hiikee wal salphisee wal arrabsu dhageeffatama. Amma nuti waa'ee ijaaramuu kennaa osoo hin ta'in ajandaan hammiyuudhaan wal dhabee dhufee bakka kana taa'ee otoo si wajjin haasaa jiraadhee wallaahi nama kuma furtuun irraa wallaahi osoo anaamii gidduutti wanni wayii dhalatee wanni hamtuu wayii dhalatee waa'ee badaa irraa haasaa jiraanne nama kuma afur taa'ee nu laata. Gaafa waan keerii haasa'amu waa'ee jaalalaa waa'ee baga gammaddanii congratulation bultii gaarii jiraadhaa jedheen bakka akkasiitti namni kennan argamu. Kanaaf akkuma kana rabbiin nu haa eegu wanni asirra jiru waan gaariidhaa miti. Haga danda'ametti namni piraayiveetii isaa waa'ee jireenya dhuunfaa isaa sooshaal miidiyaa irraa eeggachuu qaba. Ani siidhaa wal bare kara waggaatiif deegna garuu asirratti guyyaa tokko himeen beekuu himullee hin barbaadu. Yaa dubartiin beektaa dhibbaatitti gooti waan biraa qabdaa waan biraa barbaadda ol baaftu malee balaan bu'ee jennaan ol baafne balaan itti namanu waa'ee dhuunfaa kiyyaa waa'ee jireenya kiyyaa waa'ee haadha mana kiyyaa tokko faarratti haasa'uu lammaffaa immoo oluu baasuu iyyuu hin fedhu. Al ture yeroo lamaa sadii dhuftee nu biraa deemte ibsi ishaanii haadha faatee dhiifama maayee naa jedhiini maayee duwwuu I love you siin jedhaara. Beeksisa sun suroonni isaa qollofamtee itti dhiise gana guddata jaalalan beeku bara akkamitti indeet aasimoo haadha faaqee waliin guyyaa takka bulee ari'a jedha ana fakkaatee isaa hari'u akkamitti akkas jedha. Lulwaan ayilam የጠላት ወሬ ነው እንጂ ጉርባን ቤካሚ keessaan iimeelii kee .com chaatii irratti keessaan na erganii ani iimeeluu no haadha faaqee waliin takkitti bulee bada jedhe. I like your email. India kan takkitti naqamate kun hin bulee badu kan asal anka jedhu linsumee anka jedhu haati faatee halkan takkitti inni na waliin bulee badee haati faatee akkasi sadiitti jedhee yaadaanni. Ai haakariin namni warri dhimma kana qoratee keessaan si geesse sun dhimma biraa qaban malee namni nama akkas godhuu miti. Sijjammar anchi xaafaach neesh guyyaa takka qamatamtee marii qabdu. Gurbicha kana yoo ta'e asiin dura argitan onnee nama hedduu maashinii kaa'ee saamuna malee miicaa ture. Nama onnee shamarran meeqaa miicee miliqee bade jechuudha. Bara mayya akka seera dhiyaachuu qaba osoo Itoophiyaa ta'eetti amma fannifamee gaafatamuu qaba. Osoo Itoophiyaa miti kan jiru biyya Faransiiti ni rakkisa. Akkasii ashkaabbatuulee sabuulleen beekuu intalli takka ndoom naannoo amma jiru kana jiraatti. Abbaa manaalleen qabdi garuu profaayilii isaa footoo isaa kana laaltu malee riibni hin qabu jedhan. Isa laalte kaatee. Bara hedduutu jira bara amma dhiyoo tana namoonni tooyyuu walumaan akkanuma haasofnee dhiira. Dubartii akkam siin jettee jaalala sii dhiyeessiteetu dubartii dhugaan si jaalattu jettee yaaddaatiin jedheen gaa. Dubartiin dhugaan na jaalatti jedhee yaadu dubartii osumaan kan takkitti isaa waliin buleetu imaanaa qaba jettu dubartiin sun dhugamaan nama jaalatti. Amma dubartiin tun dhugaadhaan si jaalattee jaalala kan keetiif cannaqamtee osoo hin taane fedhii halkan takkaa qofaa rakkattee jechuudha isiin. Namni si jaallatu tokko namni ati akka impoortaantii isii taate beeku tokko halkan takka osoo waliin bulee achi duuballee du'e yookaan ammoo achi duuballee addaan baane namni jedhu sammuu kiyya keessatti dhiiras haa ta'u dubartis haa ta'u yoo fedhii taate malee fedhii foonii guuttachuu ta'e malee this is no love akka yaada wallaalummaa kan kootiiti jechuudha. Jaalalan jedhu kan akkasiisan. Haadha faatee Abadan jaalalan jedhu. namni tokko maalitti amana beektaaf namuma kana teestii maal isaa maal jedhaa namni akkana jaalatee rakkadhuuf kun eegaleemi qammasiitu musulaali maaluma jedha akka jedhu irraa ta'uu isaa akkasitti shakkee isaa
waan jidduu jaalatan tokko dhandhamanii ilaaluun dhandhameetuma laalee yookaan maraadheetuma caqqii darbee fiika yookaan kanatti mi'aawu didee immoo fayyaa ka jedhu irraa wayitaati guyyaa takkitti buleetu dhabamati ayyutti ishii dhaba haa godhu ishee kanaaf seetu. Dhaala sun ammoo fedhii jedhama fedhii foonii jedhama sun amma nama akkasii san akka kan kootitti akka saayinsiin kiyya jirutti illee sun fedhii foonii walirraa guuttachuu rakkina fedhii foonii jedhama. Haalaafis jaalalli ammaa garuu dhiirri illee jaalalli dhugaa hin jirtu jetti. Dubartiin illee jaalalli dhugaa hin jirudha. Jaalalli dhugaa ni jira. Jaalalli dhugaa maali? Jaalalli dhugaa ni jira. Nuti jaalala argine malee argitee jaalalli dhugaa asumaaf as jira. Akka ija kanaatiin wal arguu dhabe malee jechuudha. Jaalalli dhugaa kan jiru yoo wal amanan qofa. Yoo wal amanan qofa. Qabeenya feetan qabaattanii wallaahi isaa qabeenya feete qabaattee abbaa viillaa feete taate abbaa makiinaa feete taate inshallah Doonaald Tiraamp ta'i mootummaa Ameerikaadha. Abbaa feete dinquu dayyaas ta'i abbaa qabeenyaa Oromoodha. Ati gaafa walii hin amanin kisaaraadha beeki. Waan nana garuun takka sigatteellee deemtu wal amanuudha. Yoo sigattee deemte riskiin tantee badhoodha waan rabbiin kaleessa garaa haatitii keessatti siif kattabe abadan numan dhabdu. Yoo sigattee deemte hanga waliin jirtu ittiin gaddin argitee hanga waliin jirtu ittiin gaddin itti gammadi. Haadha manaa tantee ta'uu ittiin booni ittiin koori. Isii hin dhoksini isii irraa hin qaanfatin. Haadha manaa tantee namoota tokko kan isiin sun haadha manaatti jechuu qaanfatuutu jira. Nama dhiira tokko yoo ilaalu kan gaafa wal jaallatan kan gaafa wal fuudhan kan gaafa haraamaan zinaa waliin jiraatan caammaa soolii hin qabne godhatee faana deemu gaafa haadha manaa isaa taate ilmoo dhaltee akkana ilaalu maali? Maal barbaachisu akka mootummaatitti wal gaarrifatan. Namichi takkaasirra gattartee jedhee gaafata dhaqee namichi takkaasirra dabarte makka maayiloof dhufee maayiloof naan jedhaa dhagaa yaasinillee ragaa naa ta'a maayiloof naan jedhee dhufe halkan takkitti naa waliin buusee haadha faatee biraa badda maashinii malee simii jaan halkan takkitti haadha faatee waliin bultee deemtu sanittuyyu aarsa baay'ee si kan falchiisa natti nan beenne malee onnee kan komaa lakka ta'e tokko sanii lammaffaa ammoo dubartiidhaa fi saadhaltii yookaan ammoo jaarsaaf saadhaltii haguma nama harka jiru elmatan. Haga nama harka jiru. Gaafa siin koortee nan taane jettee deemte maasalaama obboleettii ko. Shaantaan kan kee kunnu ila makarabaa kan kee tokko achitti dagatte. Ila taasii kan kee takka achitti dagatte. Shaantaa kan kee fudhattee caammaa kee fudhattee meeshaan kee hundaa fudhattee okee ishii bareedduu ko. Birrii taaksisii haa kennu yookaan ammoo birrii ittiinidha makiinaadhaa sii haa kennu. Fuula bareedaadha. Cinqaa tokko malee wayi girgiddan na buusi, wayi mukan na buusi, wayi dhagan na buusi malee jechuudha. Balaa tokko malee anama dhiiba manarraa godhaati dubartoota harargee baay'ee rispeektii guddaa isiniin qaba. Xaataa qaban akkasumas soo dhiirri harargee illee jechuudha. Dhiirri harargeetiin dubartiin harargee xaataa qaban. Bultii keessatti waliin jiraannaa bultii akkanatti gaafa achii balaa si buusanillee akkanasi godhanii guyyaa takkitti bitara si kaanitti godhachaa bakka nagatti akka arsii amma arsiin jechuudha addaan bayuun ni ulfaatti. Guyyaa hunda ija boksiin keessaa baasee guyyaa tokko gaafa ilkaan keessa cabsee gaafa mataa isii kana qabatee girgiddaan tumee hadhillee jaarsummaa borullee jaarsummaa iftaanillee jaarsummaa hanga laalkaa qe'ee beluutii iyyanni jedhee namni dagashifatutti deemti dubbiin jechuudha. Wal ujuruun dhiisan wal baasuun dhiisan wal ujuruun dhiisan ollaan isaan dhaga'uu hin dhiisu addaan hin deeman. Akkanaaf akkanitti guyyaa hunda si galee waa hagaluu galee nagayaan galee itti naannayi itti naazorsisi galee raafoo ungallee geesse kenni geesse dha'ee ija keessaa balleesse akkasiin dha'ee
jidduu jaarsaa jaartii bakka ganama galgala jaarsummaa ganama galgala jaarsummaa guyyaa hundaa isiin tapha sokkitu laalkaa ganama maraa gabbaanaan ijoollee galtee wanta yoo dhotte laalkaa jiraa miti gamaa gamana dhaqsaa tab godhii ka'itti xal godhii ka'itti xal godhii ka'ii reejjuu koba sheexana waliin nu buuse wallahi bar tumtee kaatee laalkaa qaama isii kana laal boodiloo ishee kadhee akkasuma bareedu sheexana waliin nu buuse dubbuuti akkana isii qayyifaa akka dubbii dhiifama naa qodhaa hedduu sheexana waliin nu buuse warra asii deeba yeroo qoraa sana jiraati kamisitiya taa'anii maasii bishaan siyaanii muka kalta sinii dheeraa miidhama argitee irraa galchita jaartii tante fixatte jechuudha waan obboleessa kan kee jaartii tante bira dhaquu hin qabu amma maal godha fayyaalessi kiyya asii dhufee laalkaa booksii kana nasiitti galee ka'e biraa baafatee dhiqatu dirree kuwaasii dhaqa isin xiyyaadhaan qaaqachaa kana hunda waliin geetti Yesh. Mutta isin laalkaa qe'ee warraa hundarra asii dhattee warraallee dhattee ilmoo gattee qe'ee gattee jabbileen gara si footi shaanaan gara si nyaattama badde qe'een wanti hundi bade kana maaltu keessaree ufuma kennaa wal geessi jaarsi tanteetu mana keessa ol deebisiisuun sobi jedhiini arumsi gaiti soorii jedhiini nu gaabbitama baay'isawee namni kenna wallaan isaatu soorii waliin jechuun ni qaanfata amma timee mi'aan balleessitee kameessiin balleessitee soorii yoo jettee haadha mana kan ta'e waa'ee yoo problem akkanumaas genneen si jammar maana kee jira bara jaarraa kana keessa akkamiin nama tuman bas dubartii turu qorichuma ila dhaggeeffatu dubartii torbaanitti akkuma waan hin bebbenne kanatti akkana godhuun qorichuma sheexana irraa kaasa torbaan keessatti akkas ji'a keessatti ammas eessa akka jirta qoon yaadatu haadha baatiin naan jedhanii haadha getteerta ani mi'aan jenne mi'a harkarran baasin ni jala mi'a nafa wallahi billaa akka tuttu sodaatti harka haadha baatiin na gorte minaa gabbaan yoo amma galee dhukkee irraa kaasa abdii kome taankii yoo amma galee dhukkee irraa kaasa jedha laali dubartiin tokkoffaa jechuudha abbaa manaa dubartii akkana godhuun akka eessa jirtu yaadachiisa amma dubartii garii dhiisanii gaafa ni takkitti akkana dha'e dachiin tun tabaddutu jiru injiraafti gaafa aartee gede takkitti shat akkan booksin ittiin boyin akka nama diina bu'ee kanatti ka alaa dheessee galutu bar jaartii ubii kana laal kaayoo argatee akka nama sheexana argee kanatti hoo haadha faatan ifa manaa godhu waan takka dubbadhu abdeessii godha wanni kun keessattuu biyya faranjiitti wanna kana dhaga'ee namni hadha idana dhaqee harka ol fuudhee nan hedduma taati gaarii miti beeyta maaliidhaaf an siistaman haa gorsu ka biyya faranjii jiru kun hiitii miti wallaahi laazim haadha manaan kee harka ol fuutee nan wani fi mudatu ishinis aarii keesseemti wani yeroo gabaabda daqiiqaa takka ishii gootu jireenyi isaanii deebi'anii akka hojii jiraachuu hin dandeenye isaan godhasa kanaafuu istaayilii jira istaayiliin maalidhaa dirree qabsoo gidee dhaqan bakka dirree qabsoo sanitti akkuma nama fikirii godhee tuma koromaatikii godhee aarii gara guyyaa qabu figaleen akkuma waan fikirii godhee dirree qabsoo figalee jira achi yoo ta'e dubbifata warri biyya faranjii keessan dubbii kana seen godha qabadhaatan arginanii malee akkanumaan bada kuni ammoo siin kolfita mi'a seen dhufatte kolfita mi'aan kolfiti akka malee harka akkanumaan wallaa jiru si bada hafee jira baxaamitti ofii faranjii wanna ijoollee nama kenna akka malee warrasuu keessattu maal akka dabeetta dhahuudhaa miti qaama dhaggeeffadha ila isaayyee dhiiraa fi dhalaan kennallee aadaa faranjii lafa kaa'uu qaban argitanii aadaa faranjii lafa kaa'uu qaban aadaan faranjii maal inni tajaartiin jaarsaa shata abbiyyattuun tajaarsillee jaarta aadaa faranjii san lafa kaa'uu qaban aadaa dubaraan fakkeenya faranjiin ilma halaalaa itti fiddanaa guddis jechuu irra ilma halaa haraamaa itti fiddanaa guddis osoo jettee faranjiin jettee osoo fudhatti jechuudha. Kun aadaa haraamaa aadaa ofii godhudha jechuudha. Dubartiin kennas aadaan jechuudha fakkeenyaaf midhaanii arsiidha
kaatee harargeedha kaatee arsii dhuftee aadaa harargee san akkuma qabdu ta'ee akkuma ofirraa qabdutti ta'ee aadaa arsiidhaa fudhachuu qabdi. Maaltu jira maal hin jirreef waan tokko dubbachuu qaba asirratti yaa. Haadha faatiin turte jira. Sootis aadaa arsii bichaan deemuu osoo hin taane gaafa harargee warra soddaa dhatte hin jiru ni turkin koo. Hin jira jira dubbatamu dhagaa. Sagaleen kiyya hin jiru. Hin jira hin jira. Amma deebi. Sootis akkasuma jechuudha. Gaafa arsiidhaa kaateetiin harargee dhattee aadaan harargeedhaa maal akka ta'e seef gochuu qabda. Argitee baruu qabda jechuudha. Anamma arsiitti dhaladhee wallahi arsiitti heerumuu hin hawwu. Rizqiin kee bakka jirtu rabbiitu beeka. Garuu arsiitti dhaladhee arsiitti heerumuu hin hawwu. Wallaggatti heerumuu hawwaa, shawatti heerumuu hawwaa, akkasumas baaletti heerumuu hawwaa. Kutaa Oromoo kutaa fudhatta akka bakka barbaade rabbii hawwii kiyya kun jechuudha. Maaliif? Wallo aadaa walloo maal akka taate akkataan ittiin bulmaata aadaa walloo maal akka ta'e baruu jechuudha. Gatii kana ta'e waan akkas akkasiisa walirraa baruun walirraa dhaaluun aadaa ofii wal dhaalchisuu walirraa dhaaluun nutti haa baratuun jedhaa hunda kennaayyuu. Taani ammoo aadaa amma baay'ee ulee maaltu jira miti. Ani asirratti waan takka jedhee xumurraa dhimma kanarra namni hundinuu aadaa mataa isaa qaba dhugaadha. Abbaan manaa haadha manaa ka hojii buluu danda'u namni martuu facaafate haamata. Haadha manaa isaa jaalala gaarii fi kabaja yoo kenneef umrii ishii guutuu guyyaa takka waan hamtuun afaan ishiitti osoo hin bahin yoo wanni hamtuun afaan ishiitti bahe waan dhabdu beekti waan ta'eef wanni dhabdu sun maali jaalala gaarii digalami kabaja gaarii waan gaarii hedduu akka dhabdu duuba ishiitti waan beektu umrii ishii guutuu jaalalaa fi kabaja malee waan hamtuu guyyaa takka osoo hin dubbatin umrii ishii guutuu osoo wajjin dulloomti jechuudha. Ilmi dhiiraa tokko daldaalaa ta'ee ishii kabajuu baatee jaalala kennuufii baatee yoo jedhe ofumaa of xiqqeessee ishii deebii xiqqeessiti jechuudha. Bultii ofii ofumaa diigaa jechuudha. Ofumaa kabaja dhabaa jechuudha. Dubartiin takka akkasitti qabatteetti ishii deemti. Yoo ati kabajjee yoo ati seeraan jaalala kennitee fi jettee ishiinis sanuma respoons ishii gooti sanuma deebistee ishii kenniti. Namuma facaafate haamata waan ta'eef addunyaa kanarratti bultii gaarii oofachuu kan dandeettu yoo ofii keetii nama of dabarsitee kenniteef gaafa awwala fi waan badduu sitti dubbatte akkuma qalbiyyuu gootee noo awwaan kana hin jaalladhu jettee siireesiidhaan itti himte loloo osoo hin ta'in siireesiidhaan ani qalbii akkanaa kana natti hin tolu aadaa keenya keessatti dhoorkaadha arraba akkanaa kana nu biratti qaanidha ansi jaalladhaa si kabajaa lammaffaa waan akkanaa kanaan hin jedhin jettee siireesiidha yoo itti himte lammaffaatti hin deebitu maaliif shinoo woo wanna kanatti deddeebitee akka luus gootu nama kana akka dhabuu deemtu bultii kan akka diiguu deemtu waan beektuuf wallaahi ni jijjiiramti ni dhiifti waan san ati garuu nama san ta'uu ofii qabda nama ittiin boonamu ta'uu qabda abbaa manaa gaarii ta'uu qabda abbaa manaa kabajamaa ishii kabajee ishii jaalatee ishiidhaan boonu ta'uu agarsiisuu qabda bultii takka keessa turuudhaaf namni bultii san keessatti gammachuun inni argataa jiru murteessaadha bultii san keessatti hagam takka kabajamee jiraataa jiraat wanni inni bultii san keessatti argataa jiru baay'ee murteessaadha. Yoo ati daldalaa taatee yoo ishiidhaa kabajan kennin hiriyoota kan keetti yoo xiqqeessiteen bakka karaa irratti yoo xiqqeessiteen bakka deemtuu irratti waan si gaafattu maraa yoo dhoorkiteen egalee miti waan geeftii garaagaraa waan finneef roomaantikii waan ta'iniin dubartii umrii ishii guddaa haga feetee guddatte daa'imuma deemara. Inkabakkaabee akka ababaan kabakkaabee barbaaddi. Yookaan hin xollayitti. Xollaguu diddaadhaaf yeroo hundaa'u haala garaagaraatiin akka jaalalatti kennituuf bushii gooti. Ati itti wallaaltee fi ni xiqqeessita. Ishiidhaa kabaja laatu taanaani ishiillee gaafa tokko kabaja irraa mulqitti gaafa kan bultiin keessanii diigama. Soo abbatu waa hundaa tolfataa. Bitata wallaaltee gabaa abaartee ta'in ijaartiin akkanaan kabaju jechuu hangee dura akkaataa ati kabajaatti eeggattu waa'ee murteessaadha. Kana jechuudhaa fi galatoomaa ani sirraan beeku haadha faatii turii sarchee sirratti dhaga'e waggaa hedduu. Laal kunoo laal kaa'u. Mi'aanis asumaan jechuudha abbaa manaa kiyyaan duraa beekee. Duraa garaan na hime jaalala ajaa'ibaa tana beekaa jetti akka nama walirraa gammadu rabbi sinaa taasisu dubartiin takka laman beektu takka wallaaltu duraa jedhanii ammas dubartii waa sadii horatan jedhanii takka obsaan takka gorsaan takka dhoksaan jedhanii kana hundaanuu yoo akka nu horattullee abdiin qabna
Hundaafuu jabaadhaa isin jedhe ejjitiinaa isin lamaan wal gaafate jedhanii hammaatanii turbe irratti geddatanaati. Dubartiin tamii jedhee gaafateedhaan tokko gaafateennaan dubartiin takeesse tadeessee fi tateettee jedheen lakki dubartiin lamatuyyuu jedheen tami jedhee gaafate dubartiin ta dhoksitee fi ta dhoksitee sigalemi yoo dhoksite wanni ishiirra ga'u rakkoo ishiirra gadi humna gadi baatee warra ofiitti hiriyoota ofiitti icciti mana isii baastee haasa'uu baatte jireenyi isiin diigamu numa jira yoo obsite ammallee ilmoolee ni deetti sigalemi waan hundaa bira ni keetti yoo obsite kanaafiyyuu dubartii jechuun ta obsitee fi ta dhoksitee jetti hayyoonni turii kanuma haadha faadha teenyaa iddoo galatoomi gaafa respect hundi jirtu jireenya gammachuu bakka hawwite mara kaanaadaa international manaa maraattu takkallee abbaa manaa fayyaa qabu yoo fuudhe dubartii maraattuudha ibaluutu maraattuudha jedhanillee kashalabbeedha ibaluun kun jedhanillee abbaan manaa sifaa qabu tokko yoo fuudhe wallaahi dubartii sanni qajeelcha akkasuma dhiira barandaa buddu takka maraattuu takkallee dubartiin obsa qabduu fi aamiin jettee waa hundaa yaa rabbii kiyya jettee harka rabbii ofiitti ol qabdee gadi jettee akka amantii ofiitti jettu yoo jiraatte isa sanis ni qajeelchiti. Wallaahi ganda keennatti maraataa halkan akka sa'aa 10tti uummata lafaa kaasu jedhaa iyyaa bulu dubartii itti fuudhanii dubartiin nama gootee manatti hojjetu hedduu argeera. Hedduu maaliin obsitee wallaahi obsitee sanuun beektaa uummata biyya keenyaa fayyaalessa san kaasii laldhaa'ee girgiddatti ka garanaan dhagatti ka garanaan mukatti deebisu akkasitti obsitee achi geette. Heeruun bichaan lalkaa haadha manaa yookaan dubartoota wasiin godhu mana dhiiraa bichaa dhaguu obsu waa hedduu obsitee jechuudha. Jechaas obsitee gochaas obsitee baddiis obsitee. Dhoksuun baay'ee murteessaa dhoksuun cidhi kan kee waa'ee yoo isaa walitti buute gadi baatee hiriyootaan keenyatti warra kan kee icciitiin oteessa nama feetan balleessa ama namni miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee wal hafarsuu fi yeroo baay'ee hiriyaa baay'isu jireenya dheeraa waliin hin jiraatu. Nama hiriyaa baay'isu jedhu thank you zattuu loluu xiyya galatooma akkasuma nama ammas icciituu fi baasee wal facaasu jedhu nama dhugaatii baay'isu namni kunniin jireenya gabaabduu waliin jiraatu. Hanga fedhe walaa jaalatu akkuma fedhe walaa jaalatu jireenya gabaabduu waliin jira. Icciitii maqaan kee wallaahi dhugaa siin jedha du'i malee du'i la biyyeen si nyaattu malee icciitii maqaan kee baastee namatti hin himati. Icciitii maqaan kee abadan baastee wal dhabnee jirraa miti hadha natti aarteerti jettee afaan walagayaa kanan dubbate wal lollee miti jechuudha. Hiriyyaa kan kee jireenya kan keetiin kophaa baasii jaalatu. Namoonni amma kenna tokko kan hin beeknetu jira. Jaartiin isaa maali? Hiriyyaan isaa maali kan beekne jira. Dhiiruma ta'e rarraabatee bichaan kun dubartii fuudhu dhiifama naa godha. Jaartii isaa jechuun bar isaa osoo lubbuu isaa akkanatti godhaniiti haadha manaa abbaa isaa haadha isaa afoo qullaan dhaabatu. Garuu niitii isaa afoo qullaa dhaabatu. Qullaatti seenee wajji bulu. Osoo lubbuu tola sirraa darbi nama haateetii waliin qullaa haatee afoo ni dhaabattadhaan namni harbii afoo qullaa dhaabatu hin jiru. Dhiiras ta'e dhalas ta'e gin abbaa manaa ofii jechuun isa sana jechuudha. Qaama miidiyaa irra fidanii mataa gaggara galchanii miidiyaa irra fidanii ajandaa godhanii abbaa manaa ofirraa dhiichisan. Mee manuma keessa ol deebi'aa obsaa. Tana yoo isin kabale tanatti kennaati obsaa. Gaafa obsitan nama takka hin abdan. Dhiirtis akkasuma. Obsi dargaggummaan hedduun nama jira. Dubartoonni nuti akkuma qalbiin keenya rarraatu harmi keenya rarraatu qalbiin keenya rarraatu. Yoo profaayilii nan godhannee waan akkasiiti jira. Yoo lubbuutii yanaan hin jenne waan akkasiiti jira. Yoo sheer nan goone waan akkasiiti jira. Yoo waan akkanaa naa hin binne waan akkasii qabda. Maal nuti uusuma hinaafnu qarbi gallaa beeki. Namichi tattatu jira wannoo gubbaa fi kanarraa araba isin. Wallah dullatti waa takka haasoftee hin beekne. Abbaa manaa isin yoo sagalee dubartoota bira argite jettee kaatee ulee harkifatte. Miteela dullatti bar. Nuti shinaaffaan aadaa keenya nuti dubartoonni.
Nyaaffan addaa kennu. Kanaafuyyuu nufis rabbi haa laaffisu. Isiniifis rabbii isinillee rabbiin gad haa dhaabu. Beeki Oromiyaan ofirraa qabdu haati faatee ofirraa qabdu waan isin addaa hin qabu. Yoo furdinnaaf guddinaafi qumatii namni wal caale malee wanni wal caaluun tokko hin jiru. Dhiirri keenya baay'ee yoo dubartiin takka akkana jallatte isii qodaa godhanii achi kaayanii deeman gara isa biroo. Sun kasan caaltutu qofaafi. Kasan caaltu dalaalkaa surree isaa akka nama akka waan bubbeen fuutee akkana gootu qofaati. Maaltutti jira dhee dura taammaa dhiisee anallee akkasuma na dhiisa. Saltutti jira isii namni hin beeku malee jechuudha. Akkuma dura taa dhiisee ka'ee natti dhufetti anallee akkasin na dhiisa. Nama dubartoota dhiira wal jalaa hattu baay'ee yeroo argitan. Hattee kaatee fudhattee kaatee yoo inni dubartii takkittiidhaan deemee otoo isii jala jiru assalaamu alaikum jedhan isiin kaatee akkanan dhaaban. Maaf assalaamu alaikum jetteen akkuma gaafa duraa isiidhaan assalaamu alaikum jedhee isiidhaan wal baratee isii fuudhe san yookaan isitti dabalame san kanallee fudhataa fuudheen isii akkana kaatee akkana godhan. Haati hattuun ilmoo namattuu sanni. Kanaafi inshaallah hunda keenya rabbiin nu haa gargaaru. Isoo kiyya mushurraa dhallee. Hedduu galatoomii ati ta'inda anillee mee Maammadoo kana waa jechuu barbaada. Ani bultii keessa nama tureedhaa miti. Ani iyyuu ganaalee fi haaraha garuu ekspiriyaansii qaburraa fi amalli mammaaka tokko jira dhafaatee maaltu dha beektaa osoo turii isaa ta'e dhagatu bishaan keessa jiraatee daakaa barata waan jedhamu tokko jira. Achirra dhaabadhee waan jechuu qabu barbaadutu jira. Bultii keessatti nama tokko bultii jaalachuudhaaf hoo kara bultii deemtan wanni isin laalchuu qabdan obboleewwan kiyya dhiira haadha ijoollee isinii taatu laalladha dubartii haadha ijoollee teessan isinii guddistu. Tara hammata onnee irraa qabu. Egalee taboru rakkoo keessatti yoo ati waa itti muttu dhugaan fiirifattu akka ummaan ta'e fiirifattu sanitti waan sana ajandaa gootee rakkoo itti murteessan dhageessattee itti dhagahamu onnee ishii irraa tara hammata onnee irraa qabdu laalladha yeroo hundaa. Nama jechuun nama sana nama gaafa jedhamu si gatee si bira adeemu osoo hin ta'in si bira dhaabachuu danda'u nama si jajjabeessu nama eenyummaa keetiin si jaalatu waan ati qabdu osoo hin ta'in sooretti jeenkiif jirra wallaahi alhamdulillah. So kana laalladha yeroo hedduu wanna laalladha keessatti fi jaalachuudhaan yoo deemtan bishaan haadha ijoollee keessan borfinii guddiftu laalladha akka imaana qabdu tara rahmatummaa onnee irraa qabdu. Taasilee kaanilee waliin jibbii fi tola ta'e dhugumaan eenyummaa keetiif si qabatu jaalala onnee irraa yoo si qabaate isii tatii wajji jiraatu. Isii ka ijoollee kee fi guddisu isii ta'aafsaa fi kafalu. So haga dandeettetti dubartii yoo laallattu bifa osoo hin ta'in qalbii ishii laala. Qalbiin ishii raahaa qaba. Qalbiin ishii jiitee jirti immoo gogduudha. Mana kan keessa jiraachuudha deema. Tirii tokko yoo manni hanqii nabiyyi rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhamu nama irraa fatanamaan nama irraa namni cinqaa keessa jiru nama haati manaa isa cinqaa jirtu jedha. Maaliif namni kun bakka dadhabe hundaa bakka dalage hundaa galgala bakki itti fuudhatti baafatu mana isaati. Mana isaa keessa ibiddi jiraatee jennaan nageenyi isaa boora addunyaa kanarratti. So wanni guddaan rabbirraa dhaadhafaa ta'e barattee profeesaran taataa dalagattee qabbaa qabeenyaa ni taataa halkanii guyyaa waa haasofte waa gootee tiimisii ni taata. Bultiin gaariin garuu rabbi biraati. Bultii gaarii supparmaarkeetii dhaqxee bitachuu dandeettu mana barumsaa dhaqxee barattee argachuu dandeessu mallaqa qabaatteef jaartii gaarii dhaqxee bitachuu dandeettu. Bultii gaarii kan ijaaru rabbi tokkicha. Kanaafuu du'aayii godhadhaa namatti amantan tokko dubartii hin miidhina ta'e jaalanne kan bultii waliin ijaarachuudhaa hin deemne yeroo irraa hin gubina. Dhalaa baay'ee yeroo tokko wajjin yoo haasoftan tamiin akka irraa jaalala isin qabeen beektan takkittii irratti bicha konsantireeshin godha yeroo keessan bakka hin taanetti gubina. Bultii jaaladhaa bultiin baay'ee bareedduudha. Ani bultiin akkanatti waan gaarii akka taate soo beeke horiin kee gaafa waggaa torbaa jaartii fuudha. Namni kenna waan gaarii nama dho'isaa warri baalatidaarii gadhaana dho'isitanii amma garuu isin wal qixa ta'ee jira galatoo baatara wal xumura. Akkasii wallaahi yaada bareedaadha. Waan bareedaa dubbattee wallaahi injiraami nama tokko yeroo haasofsiiftee jette waa baay'ee irraa argitadhe. Harma namni kun awwaalaanii kana irratti wal haasofsiisee
amma kana riba ta'e miyaa nama tokko jechuudha haasofsiifteeyyuu jechuma isaa irraayyuu waa baay'ee barata ammas haasofsiiftee jechuma isaa irraayyuu waa hedduu kaalkuleetu godhu ta'a wanta argitee nama akkam haasofuma isaa kanarraayyuu waa hedduu kaalkuleetu godhuu dandeette waa hedduu barachuu dandeette dirqama warra isaa beekuus hin barbaachisu nama tokko itti fuudhuudhaaf qofaa itti heerumuudhaaf namoonni tokko yoo ganda baratte ganda isaa baratte yoo isa faamilii isaa beekte kalaas inni sun ka isii hin ganne inni sun ka isii horatu inni sun ka isii jiraachisu no ganda isaati faamilii isaati haadha abbaa isaa maaliyyoo isaa beeka jechuun irra mana hangi mana dutu ቤት ሽን ከፍተሽ ነው ሶሬት ትዳር እናወራለን ዛሬ yaa gatii kana ta'eefi namni kenna jechuudha hamma danda'eetiin jedheeni haasaa afaanii waliinaa sanii wal baruu danda'an faamilii ta'anii wal fuudhanii fi miti irra caalaa amma yeroo baay'ee yeroo argan ebelu durbiidha ijoollee ganda takkaatiidhaan kan makaraa akkana kokkee tana wal qabsiisaa jiru kan waan hin taane wal godhaa jiru ijoollee ganda takkaati ka jedhan jechuudha ijoollee ollaa takkaati ijoollee faamilii wal beeku ka jedhan kan jireenya hadhaaya irra wal oofaa jiru haada ilaal tortoraa irra wal oofaa jiru dildila tortoraa irra wal oofaa jiru jechuudha ijoollee ganda takkaati ka jedhan madirree wal amnuu qabuudhaan ammas garaa walii hin beekan wal fuudhanii malee tigirii harawa keessa galanii akkuma isaa kaameraa cufateetiin suuraa kaatee haasa'u kana suuraa kaayateetiin profaayilii imoo bicha argitee wal baratanii dhukkisiisanii wal janajjanii gaafaan wal fuudhanii achirra gaafa ji'a jaha gayanii jedhan kootu hinaafaanaan itti jirti qabikaa gaafa waggaa tokko ani intala kanan barbaadu narraa hiikaa ani ilma namicha kanan fedhu narraa anaafis addaan na baasa lakkisiniiku birrii isii fudhatee baduunas nikaa irraa hiikuu didee baduunas nama meeqatu qabanduu jiraa isaan been osoo nikaa isa sanii qabdu waggaa sadii Fraatii waliin jiraatee du'ee waan kuma qabdu hin qabdu. Chaansiin isii qabdu maali deemtee qabra? Jala jendee yeroo mudhanii qaba isaa sanbaatattee kasirraa buusee sagalee isaa kana dhageennee jedhu. Argitanii kanaaf akkuma inni nuu jedhee dubartiillee yoo fuutan dubartii haadha ofiitiif ilmoo taatu fuudha. Wallaahi inna keessaa dubbatee waan kana isaa qabu. Dubartii gariitu jira kan gizee ilmoo dhaltee zim jettee tuma dhaltu akka namni zim jedhee fincaan gizee nama qabee fincaanu zim jettee kan ilmoo dhaltatu jira gaafa abbaa manaatiin walotta ilmoo sana qilleensa irratti darbitee biraa deemte gaafa isaa walotta ilmoo sana qilleensa irratti gaafa isiidhaan wallole ilmoo sana akka diinaatitti ajjeesee gara dhuguudhaan argitee Sore ko sanafu suuraadhaan seenaayee maal taate nan cabe. You at work? Mi'a laakaana mi'a suuraan isii nama fidde kun suuraa gisee isaa viidiyoodhaan jala jettuu harka achirraa iskiriishuut godhateera. Mukama baas. No waan haleedhaan kee lakki foto tana. What happened to you? Wallah yaada bareedaa irraa haasayarra yaada sababa barumsa ta'u irra. Sorry maal taate? No harkaani waa taate. Yaa harka hidhatteerti maal taate? Harkaatu cabe. Sore ko. Sore maal taate? Nu dhageessanii? Fayyisaa koo obboleessi biyya gaarii nama baabaatii. Ifama mute godhin akka ammute akka godhamu na jalaa bade. Waalaikum salaam. Sore ko maal taate bayi? Ka nan kufe
nagaa. Namni cabee moo? yaa dislokeetii ta'ee xiqqoo firaakshar ta'e akkuma እንደዛ ነው አይደል? cabee jedhama. yaa akkas ta'e amma garuu nagaadha. bakkeetti deebi'ee jira. hidhaatu kaastiin narraan kaane malee bakkeetti deebi'ee jira. Nagaadha. What was this? Last week. Oh, sorry. Well, thank you for telling me. Nobody knows except Yasuki Gofafrika. I was Seorang yang sedapti. apa Sekarang kita rumpe. Ini wallahi. Ani shakke tadi shakke kanan ka. Mani shakke. Niya to buya to ko niya ni wetan. By the way ni dalan niya Yoruba ini dala. Serba karena serba arsi listi. Kisa tu garabani kana. Fatalle malu ya debi niya na kana dudulan dia dati. Asam ni niya to kumbajo de gaji.